Sirni awwaalcha pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii Dooktor Lataa Tasfaayee Juulee har'a waaree booda sa'aatii 9tti Finfinnee Wiingeetitti ni adeemsifama. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii Dooktor Lataa Tasfaayee Juulee ammaaf sababa hin beekamneen tasa Ameerikaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii kan turan yommuu ta'u, reeffi isaanis ganama har'aa Ameerikaarraa Finfinnee mana isaanii dhaqqabee jira. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii Dooktor Lataa Tasfaayee Juulee yeroo pirezidaantummaa isaaniitti mul'ata yuunivarsiitichaa galmaan gahuu fi gaggeessaa hojii boonsaa hojjechaa turanidha. Dooktor Lataa Tasfaayee Yuunivarsiitii Dambidolloo fi hawaasa godina Qellem Wallaggaatiif kallattii misoomaa fi gaggeessummaan bu'aa guddaa kan buusan hayyuu biyyattiin qabdudha. Dooktor Lataa Tasfaayee dargaggoota dandeettii kalaqaa qaban tokkoomsuun gargaarsa ogummaa fi leenjii kennuudhaan Yuunivarsiitii Dambidolloo wiirtuu kalaqaa ta'ee akka beekamuuf hojii addaa kan hojjetan hawaasa biratti nama beekamtii addaa qabanidha. Giddugala qonnaa qindaa'aa hundeessuun hawaasa naannoo fi godinaa fayyadamoo taasisuu irra darbee yuunivarsiitichi galii keessoo isaanii akka of guddisuu taasisuun Dooktor Lataa Tasfaayee hayyuu tarsiimoo guddinaan socho'aa turanidha. Dabalataanis Dooktor Lataan qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gumaacha lammummaa kan taasisaa turan yogguu ta'u, mana barumsaa moodelaa Nagaasoo Gidaadaa jedhamu kan barattoonni qaqqaxaleen sabaaf biyyaaf qabeenya guddaa ta'an keessatti baratan hundeessuun ga'ee isaanii hayyuu bahachaa turanidha. Buufanni xiyyaaraa Dambidolloo waggoota dheeraaf sochii dhabee ture haaromee sabaaf tajaajila akka kennuuf gahee leencaa kan taphatan Dooktor Lataa Tasfaayee yeroo ammaa kanas buufatichi tajaajila torban guutuu hawaasaaf kennaa kan jiru yommuu ta'u, hayyuu guddaan kun gumaacha hiriyyaa hin qabne hawaasaaf taasisaa tureen beekaa maqaa guddaa qabanidha. Egaan hamma ammaatti dookteriin kun sababa maaliif Ameerikaatti akka du'es adda hin baafamne. Imbaasiin Ameerikaa jirus kan Itoophiyaa jechuudha. Dhimma kanarratti qorannoo qoratee ibsee hin qabu. Ammaaf sababa dookteriin kun itti du'e adda hin baafamne. Garuu achumatti ashagamee yookaan immoo achumatti saamsamee reeffi isaa gara biyya kanaa seeneera. Ammaaf akka itti qoratamu akkamittiin akka du'es akka itti bira ga'amu waan qabu miti. Egaan Waaqayyo lubbuusaa ajannatu. Seenaan isa yaadata. Egaa maatii isaaf biyyaaf nama hundumaaf jajjabina hawwina. Jaallattoota isaa akkasumallee yuunivarsiitii isaa Yuunivarsiitii Dambidolloof illee jajjabina hawwina. Yeroo gaarii qabaadhaa. Haasaa biraa yookaan immoo dhimma kanaan wal qabate yoo arganne isin quunnamnaa isiniif ibsinaa eebbifamaa.